Maqaan kiyya Abdumalik Jundii Ahmed Gabaa Guulaa Elee Mootiin Jaama. Gahee nuti kiyyaa bakkuu yookaanis itti aanaa abbaa gadaa Afran Qallooti. Yeroo dursoo uummata Oromoo jechuun hortee kuush keessatti Oromoo jechuun damee noobaanii isaan kun obbolaa sadii. Noobaan kuushii fi Masir kuushii fi Ajaa kuush jaamu achirraa horteen Oromootis as deemaatuma lataa qubsuma isaanii gara qaarraa lafa samii jannataa addunyaadhaa taate gara mata gubbaa lafa ona Maccaafaa lafa amma naannoo Amaaraa jedhamtu keessa turanii achirraa karaa Goojjoo Abbaa bakka jaan ona Goojjaam amma jannu kanatti Oromtichi qubatee ture. Ilmaan isaa walaabutti achumarraa horanii gadiin siqanii imalli isaaniitis nama bakka takka taa'ee qotatee dalagatee jiraatu kan osoo hin ta'in imalli isaanii tiifannaadhaan samii jannataa tana jala naannawanii bonaas lafa gammoojjiitti siqaa bakka horofaa fi citaa soorata irraa harkatanitti bonaas kara lafa baddaa ofiirratti ol siqaa babal'achaa deemanii gara walaabuu keessatti akkasin maatiin horatamanii Booranaa fi Bareentu obbolaa isaanii dubra sadeen Rooboo Doobiroo fi Hariiroo waliin dhalatanii haaluma kanaan gaa walitti hidhamni maatii Oromoo kun yeroo san keessa qaalomni namaatis waan jiruuf jecha haalli ofumaa deebi'anii walirraa fuudhuu walitti hidhamuus ni jira. Haati Oromtichaatis akkasuma Ayoomee Tooralloo intala Masir kuushii deebi'anii gaa hoggaa as deebi'an Oromoon Booranaa